namni lubbuun jiru waa hedduu arga. Raajiin amma isinitti himuudhaaf deemu abjuudhaan yookiin ammoo oduu duriitiin yoo hin taane addunyaa irra jiraannu kanarratti raawwatameera jechuudhaaf hedduu ulfaata. Kan baay'ee nama raaju immoo asuma qe'ee teenna Finfinnee keessatti raawwatamu isaati. Innis sheexanicha buddeena tolchaa uummata Finfinnee naannoo Faransaay Lagaasiyoonitti argaman burjaajessaa turedha. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota akkoo intarteementii nageenyi koo bakka jirtanitti naa qaqqabu. Warroonni maatii akkoo taatan viidiyichi akka isin ajaa'ibsiisu shakkii waan hin qabneef laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akkoo intarteementii sabskiraayib gochuun fi iddoo bilbilaarratti cuuqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoon haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaan guyyaa guyyaan akka isin dhaqqaban maatii akkootti dabalamaa isin jecha ceesisa boodaa akka wal agarru ta'aa turtii keessan wajjin godha. Teematu wajjin addunyaa naannoofnee waa hedduu ajaa'ibsiifannee jirra. Isa hadhaammoo kan adda godhu asuma Finfinnee keessatti raawwatamu isaati. As biratti gaafiin namoota baay'eetti raajii ta'e. Qaamni bukoo uummanni bukeessanii qal'isanii fi hanga garagarutti biraa socho'an eela jala qabsiisee fi itti buusee kan isaan eegu eenyu kan jedhudha. Nama moo sheexana akkamittii fi eessarraa dhufe kan jedhu. Dubbiinsa akkana. Asuma Finfinnee naannoo Faransaay Lagaasiyoon jedhamutti bara 2010tti ture. Gaazexessaan maqaan isaa Wandimuu Haayiluu jedhama. Oduu waa'ee buddeena ofiin tolfamaa uummata waywaachisee kana adda baafachuuf gara naannoo sanitti kan imale. Innis waan isa mudate haala kanaan ibse. Naannoo Faransaay Lagaasiyoonitti hattuun buddeena tolchaa uummata burjaajessaa jiru akka jiru dhagahee anis guyyaa kibxataa bara 2010 gara naannichaatti yoon imalu akka tasaa uummanni manaa gadi yaa'ee waa'ee qaama buddeena tolchuu kana osoo waywaataa jiru walitti dhufne. Anis waan uumamaa jiru itti siiqee gaafadhe. Isaanis qe'ee kana qaama buddeena nuuf tolchitu jira. Raajiin isaa garuu qaamni kun bukoos ta'e eelee hin qabu. Alwada yookiin kushiinaa namaa seenuun fedhii isaatiin bukoo namni qal'ise qicatee eelee itti qabsiisee erga buddeena buuseen booda naannoo sanii dhabama. Namni buddeena kana tolchu nama osoo hin taane sheexana jechuudhaan raajii kana natti odeessan jedhe gaazexessichi. Sagaleen namoota roorroon kun itti hammaates haala kanaan waraabamee ture. ለኩሶ ሊጡን አድርጎት እንጀራ ዞሯል ጋግሮታል እንጀራውን እና ፈቅፍቀን ያወጣነ ሳይሰማን የተጋገረው እንጀራ ጋግሮታል እነሱ አውጥተው የተሰበሰበው ሊጥ ተጋግሮ ተጠበቃቸው ስለ እንጀራማ በኋቃችን አንስቶ እንጀራው ምጣዱ ላይ ተጋግሯል እንግዲህ ሰይጣን ልጥን ትችላለች አላቀም ብቻ ግን ተጋግሯል እንጀራ Erga raajiin isaa akkuma dhageettan kanadha. Osoo namni isa hin argin kottee ofii dhoffatee kushiinaa namaa seenuun eelee ho'isee sileessee fi tolchee naannoo sanii dhabama. Buddeenni tolfames yeroo baay'ee eelee irratti gubatee argama. Yeroo tokko osoo hin gubatin yoo irra gahames abbootii amantaatiin erga itti qara'amee booda gara lagaatti gatama. Kanattis hin dhaabbanne gaazexessichi akka dubbatetti qe'ee san keessa mana dhokatee fi karaalee bahiinsaa qaqal'oon guutame tokko keessatti irra deddeebiidhaan buddeena mana kanaa tolchaa haadha mana kanaa kan ta'an hifachiisee kan jiru yoo ta'u. Haati mana kanaas aaddee Zallaqach Gabree Cerqoos ana wajjin xiiqii galee jira jedhu roorroo waggootaaf isaan dararaa bahis haala kanaan dubbatu. ምጣዱን አብርቶ ያንን ሊጥ ግግር አድርጎ ሰይጣን ነው ስገባ የእንጀራ ተጋግሯል ይጨሳል። ከዚያ ወዲህ ነው እንጀራ ይጋገራል። ሰይጣን ውጪ ማንንም አይሆንም። Namoonni hafanis eenyu tolcha osoo hin mul'atin dhabama nullee rifaasuudhaan buddeenicha kaafnee ganna jedhan. Hayyee kabajamtoota daawwattoota akkoo intarteementii akkuma yeroo hunda jennu addunyaa kanarra wanti nuti hin dhagahin malee wanti hin tahin jiru jechaa qophii kiyya har'aa kanarratti golabe. Video kiyya itti aanuun fiilmii Speen keessatti dalagamee addunyaa luka tokkoon dhaabe Money Heist isinii qabadhee dhufuudhaaf haalduree kiyya hunda xumuree qophaa'ee jira jechuudha. Namoonni fiilmii kana ilaaluu barbaadan yookiin jaalatan komentii irraa yaada keessan naaf kaayaa hamlee naaf ta'a. Video kanas sheer naa godhuun nama biraan hin gayaa isiniin jecha qophii kiyya har'aa asirratti goolabee turtii gaarii. robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar?